Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdul App barnoota haala barbaachisaa ta'e takkaa fi gaaffii irra caalan keessan haga ammaatti keessan na gaafataa jirtan takka isinii qabadhee dhufeen jira. Akkaataa maallaqni nuti YouTube irratti dalagne gara AdSense irratti darbu nama baay'eetu waan kana irratti confuse ta'a. Akkaataa dollarri YouTube nuuf dabarse gara AdSense itti dabarse akka inni gara baankiitti itti darbu san barsiiseen jira. Kan nuti YouTube irratti dalagne yeroo kamiin gara AdSense darba haala kamiin gara AdSense darba isa jedhu YouTube Studio irra galuudhaan haa eegallu. YouTube Studio irra galle revenue mata duree jala deemuudhaan haala kamiin maallaqni nuti dalagne gara AdSense irratti darba. Maallaqni kan inni nu kaffalee darbee kan asirratti walitti qabamee taa'uu ka jedhu namoota baay'eetu nu gaafataa jiru jechuudha. Sanaaf egaa deebiin isaa Juulaay amma outgoing jedhee mallattoo qooduudha yoo fuuldura kaa'ee jiraate sun kalakkaa jiru. Kabaatii shanan tokko fidee jala kana nuu kaa'a. Kan nuti irraa fudhannee jirra kan hin fudhatamin immoo kabaatii tokko qofatu achi nuuf tahaa jechuudha. Siistemni isaa maal fakkaata haala kamiin AdSense gara AdSense itti dabarsa guyyaa kamiin gara AdSense itti darba maallaqni nuti YouTube irratti dalaynu kun jechuudha haala kamiin YouTube irraa gara AdSense itti darba isa jedhu sirriitti waliin ilaalla. YouTuberoota baay'eedhaaf deebii ta'a jedhee yaada maaliif namoota baay'eetu itti rakkachaa jira waan ta'eef asirratti isinii barreessuudhaan isinitti agarsiisu. Fakkeenyaaf Jeenuwaarii baatii tokkoffaa jechuudha. Baatii tokkoffaa irratti moonii taatanii yoo guyyaa tokko haga 30 Jeenuwaarii tokko qabdanii haga 30tti wanni isin dalagdan haga bultiin 30 gahutti ni lakkaa'aa jechuudha. Haga Jeenuwaarii tokko haga Jeenuwaarii 30tti YouTube irratti isiniif lakkaa'aa jechuudha. Yeroo Jeenuwaariin 30 dhufe ka Feebruaarii lakkaa'uu jalqaba. Ka isin Jeenuwaarii dalaydan Jeenuwaarii bultii tokko qabdanii haga 30tti kan isin dalaydan Feebruaarii lakkaa'uu eegalee jira hin darbu sun jechuudha. Kan isin Jeenuwaarii bultii tokko haga 30 gidduutti dalaydan kan inni gara AdSense'tti dabarfatu Feebruaarii bultii 7 Jeenuwaarii tokko haga 30tti kan isin dalaydan Feebruaarii bultii 7 haga 12 gidduutti gara AdSense'tti darbaa jechuudha. Siistama kana sirriitti hubadhaa naagalee jettanii keessaan bayina. Kanaafuu sirriitti hubachuu isin barbaachisaa jechuudha. Jeenuwaarii bultii tokko haga 30tti kan nuti dalayne kan inni gara AdSense'tti darbu baatii lammaffaa baatii ittaanu bultii 7 haga 12 gidduutti gara AdSense darbaa jechuudha YouTube irra. Kan isin tokko haga 30 dalaydan Jeenuwaarii jechuudha. Cufamee doolaara 5 isa ta'u 10 isa ta'u dhibbas dalaga Feebruaarii 7 haga 12 gara AdSense darbaa jechuudha. Kan gara Feebruaarii keessa darbuugaa kan isin Jeenuwaarii dalaydan kan isin Feebruaarii tokko haga 30 keessa dalaydan immoo kan isin Jeenuwaarii tokko haga 30 dalaydan Feebruaarii 7 haga 12 gidduutti gaafa 7 gaafa 8 yookaan gaafa 9 haga 12 gidduutti gara AdSense isiniif dabarsaa jechuudha. Kan isin Feebruaarii tokko haga Feebruaarii 30 Feebruaariin 29 30 jedhee isiniif haa ibsu 29 28 Feebruaarii tokko haga 30 kan isin dalaydan Feebruaarii tokko qabdanii haga Feebruaarii 30 kan isin dalaydan kan inni gara AdSense'tti isiniif dabarsu Maarchii 7 haga 12 gidduutti gara AdSense dabarsaa jechuudha YouTube irra. Kan isin Feebruaarii guutuu keessa dalaydan baatii ittaanu 7 haga 12 gidduutti gara AdSense'tti darbaa jechuudha. Kan isin Maarchii 1 haga 30tti dalaydan immoo yoom darba Apiriilii 7 haga 12 gidduutti gara AdSense'tti darbaa jechuudha. Kan isin Feebruaarii dalaydan Maarchii 7 haga 12 gidduutti. Kan isin Maarchii 1 haga 30 gidduutti dalaydan Apiriilii 7 haga 12 gidduutti gara AdSense darbaa jechuudha. Yeroo mara kan isin baatii dura dalaydan baatii ittaanu 7 haga 12 gidduutti gara AdSense'tti darbaa adeemaa jechuudha. Yoo maallaqichi 70 ol ta'e gara baankiitti isa darbu bal'ifnee waliin ilaalla. Jeenuwaarii 1 haga 30 kan isin dalaydan Feebruaarii 7 haga 12 gara AdSense darba. Feebruaarii 7 haga 12 Feebruaarii 1 haga Feebruaarii 30 kan isin dalaydan Maarchii 7 haga Maarchii 12 gara AdSense darbaa jechuudha. Maarchii 1 haga 30 kan isin dalaydan YouTube irratti Apiriilii 7 haga Apiriilii 12 gidduutti gara AdSense'tti darbaa jechuudha YouTube irra. Kana jechuun kan inni geessee AdSense irratti sarara sanatti isinii dalaguu jechuudha. Amma kan Juunii kun Juulaayii keessa darbee jechuudha. Kan Juulaayii ni lakkaa'aa jira. Kan Juulaayii immoo Oogustii keessa dhufee darbaa jechuudha. Kan Feebruaarii dalaydan Maarchii keessa. Kan isin Maarchii dalaydan
Aapiriilii keessa achi darbaa jechuudha torbaa haga 12 gidduutti. Kan isin Aapiriilii dalaydanoo Meeyi torbaa haga 12tti gara Aarsensii darba. Kan isin Meeyi dalaydan Juunii torbaa haga 12tti sarara gara Aarsensii sanatti nuuf dabarsaa jechuudha. Aarsensii Kiroomii irra seennee waliin ilaallu aarsensi.com akkamitti akka Aarsensii irra seenan akkamitti akka moonii guutan wanni kun hundinuu duraan dabarfatee jira. Warra tarii sana viidiyoo sanaan arganneef isiniif dubbataa jira malee jechuudha. Aarsensii irra deemnee sarara sana waliin ilaallu. Yeroo mara sararri sun kan maallaqni irratti dhufee ida'amu torbaa haga 12tti dhufee ida'amaa jechuudha. Bultii torbaa haga 12 keessatti. Kanaafuu baatii tokko guutuu kan isin dalaydan baatii ittaanu torbaa haga 12tti dhufee darbaa jechuudha. Kun amma guyyaa kaleessa dhufee irratti dabale. Maaliif torbaa haga 12 kanin baatii darbe dalage baatii isa kana osoo hin taane baatii isa darbe isan dalage dhufee sarara kanatti dhufee galaa jechuudha torbaa haga 12 gidduutti. Baatii isa kana immoo inni dalagaa jiru baatii isa dhufu torbaa haga 12tti dhufee achitti ida'amaa jechuudha. Tokko haga 30tti kan nuti dalayne Feebruaarii torbaa haga 12tti gara Aarsensii darbaa jechuudha. Kan torbaa haga 12tti gara Aarsensii darbaa jechuudha. Feebruaarii kan nuti dalaynu Maarchii torbaa haga 12 gara Aarsensii darba. Kan nuti Maarchii tokko haga 30 dalaynu Aapiriilii torbaa haga 12 gara Aarsensii darbaa deemaa jechuudha. Wal jalaa dabarsaa deemaa jechuudha. Achirratti isiniif faayida'u duraan barsiiseen jira jechuudha. Januaarii tokko haga 30 kan isin dalaydan Feebruaarii torba haga 12 gara Aarsensii darbe. Torbaa haga 12 darbe yoo doolaarri isin dalaydan 70 ol tahe Feebruaariidhuma sana keessa kan torbaa haga 12 gara sana darbe Feebruaariidhuma 21 haga 26tti immoo gara baankii darbaa jechuudha. Wanni isin Januaarii dalaydan torbaa haga 12 gara Aarsensii darba. Yoo doolaarichi sun sarara sana guutee jiraate Feebruaariidhuma sana guyyaa 21 haga 26 gidduutti gara akkaawuntii baankiitti immoo darbaa jechuudha. Kan isin Feebruaarii tokko haga 30 dalaydan Feebruaarii tokko haga 30 kan isin dalaydanis akkasuma Maarchii torbaa haga 12 gara Aarsensii darba. Maarchii torba Feebruaarii tokko haga 30 kan isin dalaydan Maarchii torba haga 12 gara Aarsensii darba. Yoo doolaarri sun guutee jiraate yoo hin guunne baatii ittaanu eeggata. Yoo guuteera ta'e yoo Maarchii 21 haga 26 gara baankii darbaa jechuudha. Kanaafuu baatiin isaa wal jalaa siqaa deemaa jechuudha. Kan isin Maarchii tokko haga 30 dalaydan Aapiriilii torba haga 12 gara Aarsensii darba. Yoo sararri sun guuteera jiraate Aapiriilii 21 haga 26 ammoo gara baankiitti isiniif dabarsaa jechuudha. Yookaan gaafa guyyaa 21 dabarsaa yookaan 22 yookaan 23 haga 26 gidduutti gara baankiitti dabarsuu qabaa jechuudha yoo sararri sun guutee jiraate. Kanaafuu kan nuti Januaarii dalaynu Feebruaarii torba haga 12 gara baankii darbaa jechuudha. Kan nuti Januaarii tokko haga 30 dalayne. Feebruaarii torba haga 12 gara Aarsensii darba. Feebruaarii 21 haga 26 yoo sararri sun guuteera jiraate doolaara 70 ol dalayneer jiraate gara baankii immoo darbaa jechuudha. Kan Feebruaarii keessa darbuugaa kan nuti Januaarii keessa dalayne. Kan Feebruaarii tokko haga 30 nuti dalayne Maarchii torba haga 12 gara Aarsensii darbaa jechuudha. Maarchii 21 haga 26tti immoo gara baankiitti nuuf dabarsaa jechuudha. Kan nuti Maarchii tokko haga 30 dalayne Aapiriilii torba haga 12 gara Aarsensii, Aapiriilii 21 haga 26tti immoo gara baankiitti nuuf dabarsaa jechuudha. Walumaa galatti siistamni isaa kan nuti Feebruaarii keessa nu lakkaa'e Maarchii keessa dabarsa. Kan Maarchii keessa nu lakkaa'e Aapiriilii keessa gara Aarsensii nu dabarsaa jechuudha. Kan nuti Aapiriilii keessa hojjenne Meeyi torba haga 12 gara Aarsensii nu dabarsaa jechuudha. Kan nuti Meeyi dalayne Juunii keessa. Kan nuti Juunii keessa dalayne Juulaayii keessa jedha. Baatii tokko tokko wal jalaa siqaa deemaa jechuudha. Haala kanaan akkaawuntii baankii irratti nuuf dabarsaa jechuudha tartiiba kanaan. Torbaa haga 12 gara Aarsensii. Torbaa haga 12 erga gara Aarsensii darbee ka'e yoo maallaqni keenya guutuu ta'e 21 haga 26tti immoo gara baank akkaawuntiitti nuuf dabarsaa jechuudha. Karaa screenshot godhadhaati sirriitti ilaalaan isiniin jechuu barbaada. Kanaafuu baatiileen as jala jiran kan nuu darbee nuu kaffalame ilaalchumaaf as tahaa jira malee nuu darbeera jechuudha gara Aarsensii saantima tokkosa ta'u. Haguma nuti baatii kana keessa dalayne guutuu isaa baatii ittaanu torbaa haga 12 gara Aarsensii dabarsaa jechuudha. Yoo guuteera ta'e 21 haga 26 immoo gara baankii nu dabarsaa jechuudha. Walumaa galatti isteepiin isaa kana fakkaata. Kan nuti baatii kana dalaynu baatii ittaanu nu darbaa jechuudha. Kan nuti baatii ittaanu dalaynu baatii isaa achii dhufu nuuf dabarsaa jechuudha. Siistama kanaan haala kanaan yuutuubii irraa Aadsensiitti
AdSense irraa baankiitti dabarsa isiniin jecha barnoonni keenyas kana fakkaata. Laayikii akkasuma warri haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jecha haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.